Rabbi nasiiba koo godhee irra si buufnaan gara biyya keetti lamuu imaaraatii fi ati duydaa fi gara wal arguu dandeettan. Kanaaf ijoolleen akkasitti isin sobanii bayaa jirtan dalagaan isin ulfaate biiroo keessanitti deebi'aati yoo humnaa olillee isinitti ta'e bar ila uummanni keenya kun gisee takka takka amma fakkeenyaaf Ugaandaa, Gaanaa, Naayijeeriyaan kunniin hin badan. Wanni fedhe yoo isaan uummata wanni fedhe yoo isaanii dhufe ijoolleen kunniin hin badan. Maaliifi deemanii markaza shortaa isaan naannoo isaanii jiru arabuma sanuu kassasanii yoo biiroolleen qabne markaza shortaa isaanii u'u jedhanii iyyatanii furmaata tokko argatan. Kenna immoo gadi yaa'ee badee har'a yaadadha meeqa kamtu ijoollee mana ijaazaa mee takkan teessan hin beektan. Mana ijaazaatitti nama 10 nama 15 har'a ka kubuzii waan ittiin nyaattu hin qabne ka galiinsaa goroqaa ittiin tikeetti murattu hin qabne ka dhiifamni kunii fi isiinuu waliin beeyne ijoolleen mana shaarjaa jirtan ajmaan bakka hunda jirtan mee laalame garuu osoo baduu baattanii akka taatanii yookaan mana poolisaa dhaytanii u'uu jettanii iyyitanii mirgaaf dirqama keessan osoo beeytanii hireen kun hundi nu mudatu ture garuu immoo kana booda ka tare waan kana boodaatiif waan jiru informationii walii kennaa deemna hin bayina mana madaamitii hin bayina yoo baatanillee dalagaan hin ulfaata biyya kanatti hin ulfaata nullee gisee biyya kana dhufnu bara waggaa 8 irraa baatii 5 baatii 6 waggaa tokko dalaynee dhabnee jirra damooza keenya dhabnee qooqabullee maal taane har'a rabbiin as nu fide biyyi kun warra dhiiraallee warra dubartiillee biyya kana dhuftee namni waggaa 2 waggaa 3 hin fata namne atuu namaa miti bakka biyya kana Dubaayiyyuun dhufneeti namni hin fata namne jechuun kiyya jireenya bu'aa bayii hedduu namni hin argin biyya kana keessatti hin jiru eenyumarraa fudhadhu namoota har'a gurguddaa isin argitan warroota biyya kana keessa jiran warroota har'a abbaa kaampaanii meeqaa kunniin sadarkaa isaa gaafa uf duuba deebitee qorattee laalteetiin jettu maal keessa akka taranii dhufan osoo si himanii imimmaan si boojisa. Anillee boru bakka kana gahuu qaba. Anillee boru waan kana keessa tarii bakka kana gahuu qaba jettee yoo yaaddee yoo dalagde bakki ati hin geenne jiru bakka kamuu ni geetta. Garuu immoo dalagaan xiqqoo sitti ulfaateef fiiddee osoo seeraan qabne seeraan ala taatee mana ijaazaatitti deebitee tokkoffaa bifa kee dhabdaa. Lammaffaa fayyaatee dhabdaa. Sadaffaa sammuu kee dhabda. Arfaffaa duniyaa biyyaa baateef dhabda. Wayiif biyyaa baane nu hundi keenya warri biyya kana nu har'a biyya kana keessatti uf dagataa jira hundinuu jechuudha. Kunillee wal goyyoomsuu fi wal maalii gochuutti deebi'e namni biyya kanatti. Mana xalabaatii kan ijoollee baasu ala dalagaan hin jira 500 dalagattan 700 dalagattan. Isaaf biizinasa hoo isiniin jedhu kiraa manaa birrii 200 irraa fudhata. Waayifaa birrii 20 irraa fudhata. 220 nama tokko irratti. Namni kun nama 15 yoo qabaate yookaan nama 20 yoo qabaate 20 baay'isuu mee fakkeenyaaf xiqqeessaatuma 20 baay'isuu ji'atti 30 birrii meeqa argataara namni kun kiraa kafalatee fataa jedhee zanaa jedhee makiinaa bitatee ittiin bashannan isinoo mana xalabaatii baatan yoo isinii ta'uu baate gara biyya keessaniitti keetti muradhaa galaa deebi'aa yookaan biyya biroo deema biyyi guutte waan baay'eetu jira osoo haasaanii waan haasaaniin dhumu waan ta'eef amma dhiisuu wayyaa ayyee raamaatti fuuf. Rahma rumah mau kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diva masa debe. Rakko enggak bu gorsa numa gorsite galatoome namni tokko akka mataa kiyyaatti mee yeroo bedusan waa'ee maseeraa kanaa iyyuu beeku ture. Iddoo warri kontiraata keessatti miidhamanis hedduu jira. Mataa kiyyarraayyuu hedduu miidhameetiin akkan ta'in hin badee jechuudha. Warri seeruma quban qabnee iyyuu numa jiranii gorsii bareedaadha galatoomiin siin jedha. Taap godhame taap share godhate taap copy link godhame gisee takka.
Rabbiin tana keessaa nu haa baasu inshallah. Warra rakkoo keessa jiranillee warra seera kana. Nama guyyaa 14 namaa kennamu kan. Eeshi. Oya. Itti fufiin dhagaadha. Silkiin irratti waa jiraayyee guyyaa 14 namaa kennamu kana fakkeenya anallee irratti bu'u jira. Fakkeenyaaf biyya deemee hanga fedhetti yaa'ee as deebi'uu hin danda'a jechuu barbaadetti. Haga barbaadde waggaa kudhanillee teettee deebi'uu hin dandeetta namni si daangessu jiru. Already ishaaraa biyya kanaan qabdu waan ta'eef ishaaraa yoo kennitee galte deebi'uu hin dandeessu. Ishaaraa yoo kennine immoo deebi'uu dandeetta. Ishaaraan hin jiru amma dhiifama kana keessa. Hin jiru. Amma dhiifamni kun warra fakkeenyaaf wanti ziyaaraa dhufan fiizaa ji'a lamaatiin jechuudha. Jarri qaraamaa keessa yoo seenanii dhiifamni kun jarallee ni ilaalfatamii. Hundumaa ilaallata. Hundumaa even daa'imman asitti dhalattee waraqaa paaspoortii qabdeellee irraa dalaguu qara abbaa fi haati dadhaban hundaa ilaallata. Daa'imman illee nama hunda ilaallata. Baay'ee galatoomi tanuma si gaafachuuf. Ammoo garuu dhiifamni kun warra qara fiizaa qabu fiizaa ziyaaraatiin dhufee fakkeenyaaf garaamaa hadha galgala kan itti seenu ta'e garaamaan isatti lakkaaya. Dhiifamni kun nama saniin ilaallatu. Har'a galgala osoo hin ta'in fakkeenyaaf har'a galgala yoo seenu boru galgala dura yoo seenu kalee dura yoo seene irraa ka'a. Har'a yoo seenu garuu ka dura okay hin kaasan. Ammoo warra paaspoortii hin qabne jechuudha. Wantiin imbaasiin waraqaatii kennaniif moo waraqaa akkamii kennaniif? Nachi waraqaatii kennaniif ka ittiin galiinsa paaspoortiin qabdu bakka paaspoortii waraqaa san sii kennanii achiin booda waraqaa san qabattee gara immigireeshinii bakka baddee dhayxee waraqaa galuumsaa kee dhayattee gara biyya keetii ofirraa guyyaa 14 sii kennan san keessatti. Nama baay'eetu jira bakka baabsee haadha ishee. Gaafii takka qofa yoo bakka baddee bisaan hin geenye bakka baddee paaspoortii kee irra hin jiraa hin baay'ee rakkoon baasa. Paaspoortii nama hin qabneetu jira. Paaspoortii illee hin qabdu ammallee kooppii illee hin qabdu homaa hin qabdu yaani. Imbaasiin akkaataa itti bakka dhaqe jedhuun hin beeka imbaasii